Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkotti ni amanna. Ameen. Kabajamtootaaf jaalatamtoota maatiiwwan Waaqayyoon kan jaalattan Waaqayyos keessin jaallatu hundumti keessan hordoftoota chaayinaalii gola faarfannaa akkam jirtu akkam yeroo kana geessani. Araarsummaan haadha keenyaa qulqulleettii dubaroo Maariyaam eegumsi ergamootaa kadhannaan qulqullootaa hunduma keessan faanaa ta'u hunduma keenya faanaa ta'u hanga bara baraatti. Ameen. Nabara hunduu gaariidha Waaqayyo hunduma keessan bira gaarii haa taasisu. Egaasi guyyaa har'aa kanas akka fedhaaf jaalala Waaqayyootti. Gaafiiwwan karaa koomentiitiin isin gaafattan chaayinaalii gola faarfannaa irratti deebii kan itti laannu ta'a waan ta'eef hanga xumura sagantaa keenyaatti yoo nu dhaggeeffattan barumsa guddaa argattu. Viidiyoo kana jalqabdanii dhiisuu osoo hin ta'in namoonni baay'een gaafii kanaan dura gaafatame yeroo deebitanii waan gaafachaa jirtanii fi yeroo deebitanii gaafachuudhaan dursa gaafiin keessan viidiyoowwan hedduu keessatti isin deebuu danda'a kan isin gaafatin namoonni biraa gaafatanii gaafii keessan isin deebuu danda'a waan ta'eef viidiyoo jalqabarraa kaasaa hanga xumuraatti dhaggeeffadhaa isiniin jenna. Kallattiidhumaan gara gaafiiwwan guyyaa har'aa isin gaafattan deebisuutti deemna. Gaafiin inni jalqabaa yeroo ijoollummaa kootii dogoggoreetinan musliimaa wajjiniitiin fedhii foonii keessa galee kanaafiyyuu amma irra deebiin kiristinnaa kaamoo nan cuuphama gaafii jedhu obboleettiin keenya rakkoo ishirra ga'e kaaseetu jirti waan ta'eef gaafii kanaaf deebii guutuu ilaanna. Gaafii lammaffaa irratti immoo fannoon harkatti hidhachuun maal ibsaa gaafiin jedhus ka'eetu jira. Gaafii sadaffaatti gaafa darbinu namni mana amantaa keessa hin tajaajille karaa mana amantaatiin gaa'ela isaa gaggeeffachuu danda'a gaafii jedhudha jechuudha. Gaafii sadaffaanii isa kanaafis deebii qofsaan ilaanna. Gaafii arfaffaan namni tokko gaa'ela diigee erga gaabbii galee booda nama biraa wajjiniin karaa mana amantaatiin gaa'ela isaa gaggeeffachuu danda'a gaafiin jedhus ka'ee jira. Yeroo baay'ee egaa namoonni gaa'ela isaanii diiganii nama biraa wajjin gaggeeffachuudhaaf hawwii isaaniiti. Kanaafiyyuu mee dhimmi kun maal fakkaata? Jireenya eenyu keessatti argama? Gara fuulduraatti maal ta'uu qaba? Gaafiiwwan jedhaniif itti daballee deebii guutuu isin ilaanna waan ta'eef dhaggeeffadhaa isiniin jenna. Gaafii shanaffaan nuyi akka gaabbitti yookiin immoo abbaa gaabbii argachuu yoo hin dandeenye abbaa gaabbii nuuf ta'uu dandeessu jedhanii anaanis abbaa gaabbii akkan isaaniif ta'u gaafii na gaafachaa jiru. Ta'uu hin danda'amu hin danda'u kan hin jedhus deebii isinii fallaadha. Gaafiin ja'affaan namni yeroo gaabbii galu iccitii sana abbaan manaa yookiin haati manaa wal beekuun dirqama moo abbaa gaabbii qofatu beekuu qaba gaafii jedhudha. Gaafiin kunis dhimma hunda keenya ilaallatu waan ta'eef deebiitti ilaannaa. Gaafiin xumuraa yeroo biddeena nyaannu maalidhaa fi biddeena duwwaa yookiin immoo biddeena waxii yookiin ittoo hin qabne dursamee maaliif namaa kennamaa abbootiin gaafa eebbisan gaafii jedhudha. Gaafiiwwan kana torban waliitiin ilaallaa. Daqiiqaa muraasa keessatti gabaabsinee waliin ilaallaa. Osoo hin nuffiin jireenya keessaniif gara fuulduraaf ba'eessaa ofiyyoo barattan nama barsiisuu dandeessu waan ta'eef hanga xumuraatti sagantaa kana akka dhaggeeffattan isin affeera. Gara gaafii keenya isa jalqabaatti deebina. Gaafii tokkoffaan yeroo ijoollummaa kootii dogoggoreen musliimaa wajjiniitiin fedhii foonii keessa galee kanaafiyyuu amma ani nan cuuphama moo irra deebiin kiristinnaa ka'a gaafii jedhu kaastee jirti obboleettiin keenya. Egaati namoonni baay'een dogoggoreen akkas ta'e waan akkasiin irratti raawwatame dogoggoree waan akkasii raawwadhe jedhanii yeroo baay'ee sababa yommuu isaan dhiyeessan ni argina. Egaa jalqabni dogoggoraa eessaati yoo jennee kaanee Addaamii fi Hewaan Waaqayyoon akka isaan jannata keessa jiraatanii fi Waaqayyo irraa eebba akka argatan akka isaan akka Waaqayyo isaaniif eeyyametti akka jiraataniif jecha Waaqayyoon kennaa guddaa isaaniif laatee waan isaan nyaatan dhugan hundumayyuu isaaniif kennee ture. Addaamii fi Hewaan garuu dogoggoraatiin gorsa Waaqayyoo dhiisanii gorsa Daabiloosiin dhaga'anii jannata keessaa bahanii waggaa 5,500 guutuu garbummaadhaan bitamanii jiraachaa turanii. Nutis jireenya keenya keessatti yeroo baay'ee dhalli namaa inni akkuma qulqullichi abbaan keenya Yohaannis Afawarqii dubbatu cubbuu inni guddaan waa Waaqayyo dhiisaa namaan jedhe dhiisuu diduudha. Waa Waaqayyo hojjedhaa jedhe immoo hojjechuu dhiisuun cubbuu isa guddaadha jedhee abbaan keenya akka dubbatee jiru. Mucaan namaa jireenya isaa keessatti yeroo baay'ee kan isarraati mul'atu kan nurraa mul'atu kanadha. Waa Waaqayyo dhiisaa nuun jedhe hin hojjenna. Waa Waaqayyo immoo hojjedhaa nuun jedhe hin dhiisna.
Abboommii isaa kurnan seera wangeelaa jaan hin fayyitu jireenya bara baraa argattu. Abboommii koo eegaa hin ejjinaa hin sagaaгаlinaa hin hatinaa hin hawwinaa kan jedhuu fi kan kana fakkaatan seera boqonnaa 20 irratti isa barreeffamee jiruu fi seerota wangeela Maatewos boqonnaa 25 irratti isa barreeffamee jiru akka hojjennuuf Waaqayyoon jalqaba akka ittiin eebbifamnuuf kan nu kaa'edha. Seera Waaqayyoo lafa kaa'edha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 15 lakkoofsa 14 irratti isin abboommii koo yoo eegdan firoota kooti akkuma jedhe fira isaa akka taanuuf lammii isaa akka taanuuf ijoollee isaa akka taanuuf innis abbaa keenya akka ta'uu fi yaa abbaa keenya jennee ija keenya ol kaasnee akka isa waammannuuf innis immoo lafa rakkoo keenyatti akka nu qaqqabee gaafii keenyaaf deebii nuuf laachuu danda'uuf jechuudha. Waaqayyoon dursee nutti himee ture. Dhalli namaa garuu yeroo baay'ee waan Waaqayyo jedhe sana waan Waaqayyo abboome sana dhiisuudhaan abboommii Waaqayyo cabsuudhaan waan Waaqayyo immoo raawwatinaa jedhee akka tsirqeetti yookiin immoo akka qulqullummaatti akka waan gaariitti fudhachuudhaan cubbuu hojjechaa jiraachuun keenya Waaqayyo irraa nu fageesseera jechuudha. Namni yommuu kabajaan jiraatu yeroo cubbuun hojjeteen illiinan isaa isa waqqasu tasgabbaa'ee jiraata. Gaafa cubbuu hojjetu garuu gaafa yakka hojjeteen booddee garuu jireenyi isaa hin jeeqamaa jireenyi isaa itti ulfaachuu danda'a jechuudha. Kanaaf walumaa galatti egaa dogoggoreen dhimmi jettu kun egaa osoo dhorkuun danda'amu osoo dhiisuun danda'amu dogoggoreen namoonni jedhan yeroo baay'ee dogoggora sababa taasifatu jechuudha. Sababni immoo Addaamii fi Hewaan iyyuu hin fayyisne. Kanaafiyyuu dogoggorarraa of eeggachuun barbaachisaadha jechuudha. Macaafa qulqulluu irratti maal jedha abbootii keessan isaan jalqaba isin barsiisaa gorsaa turan sana yaadadhaa firii amantaa isaanii keessaa argame ilaalaa isaan duukaa bu'aa dogoggora keessaatii deebi'aa nuun jedha jechuudha. Kanaaf barumsa warra haaraa ta'an yookiin dogoggorsiisota ta'an immoo dhageessanii amantii keessan irraa akka hin fagaanne of eeggadhaa. Yesuus Kiristoos kaleessaa sarrasiisumaadha nuun jedhee wangeela qulqulluun Phaawulos ergaa isaa warra Ibrootaaf ergee boqonnaa 13 lakkoofsa 7 irratti nu kaa'ee jira jechuudha. Kanaaf yeroo hunda sababa dhiyeessina yoo ta'e dogoggorreeti kan jennu yoo ta'e kanaaf sababni itti gaafatamummaa jalaa nu baasu waan ta'eef egaa dogoggorrees haa ta'u karaa adda addaatiinis haa ta'u beeknes haa ta'u egaa cubbuun raawwatame sun itti gaafatamummaa jalaa nu baasu. Haa ta'u malee dogoggoraa wanti raawwatamuu fi wanti beekamee raawwatamu adabbiin isaa qixxee yoo ta'u iyyuu baatu zooroo karaa lamaaniyyuu adabbii jalaatii nu baasuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf obboleettiin keenya kun dogoggoraatiin nama amantaa tokko hin fakkaanne numaayyuu nama amantaa ishii hin fakkaanne wajjin kan isin fakkaanne wajjin walitti hin hidhatinaa jedha. Kanaafuu nama ishii hin fakkaanne wajjin dogoggora raawwatte jechuudha. Osoo haa ta'uti fakkeenyaaf nama ishii fakkaatu wajjin illee dogoggora akkasii keessa seentee namni sun gaa'elaaf ishiidhaaf ta'a yoo ta'e gaa'elallee wajjin hundeessanii jiraachuu hin danda'u jechuudha. Ganaa cubbuu biraa keessa seenurra jechuudha gaabbii galan. Kun immoo numaatu amantaadhaan nama faallaa ta'e wajjiniin egaa Azaaba kan ta'e nama amantaa hin qabne nama Kiristoos itti namanne wajjiniin qaama Kiristoos eebbise sana deebisee nama kana faana xureessiteetu jirti jechuudha. Kanaafiyyuu namni kun dogoggora akkanaa keessa galeera waan ta'eef maal gochuun irra jiraata? Ganaa irra deebi'ee kiristinnaa ka'uun qaba moo cuuphamuun qaba gaafii jedhuufi kanaan dursa guyyaa 80tti kiristinnaa kaatetti cuuphamtetti taanan irra deebi'amee cuuphaan hin laatamu jechuudha. Cuuphaan tokkodha, gooftaan tokkodha, amantaan tokkodha jedhee qulqulluun Phaawulos ergaa isaa warra Efesooniidhaaf ergee boqonnaa 4 lakkoofsa 5 irratti kan dubbateef kanaaf. Fakkeenya yoo fudhattan baadiyyaatti haadholiin galgala ibidda dibanii kabootaatiin dibanii irrafu ganama maal godhu isumarraa haadhanii ibidda sana qabsiisu jechuudha. Kiristaanummaa keessattis akkasidha jechuudha. Ganamas guyyaa 80 irratti cuuphamne irra taanan cuuphaan sun mucummaan sun laasii sun nu keessa jira jechuudha. Garuu gaafa cubbuu nuti hojjennu Waaqayyoon nurraa fagaata. Waaqayyoon immoo akka nutti dhiyaatuuf gaafa nuti gaabbii gallu gaafa nuti cuuphaa qalbii jijjiirannaa cuuphamnu akkuma haadholiin ibidda sanarraa haadhanii ibidda sana argachuu danda'an dibaa sanarraa haadhanii daaraa sanarraa haadhanii ibidda argachuu danda'an nus immoo cubbuun keenya nurraa badee mucummaan sillaasee keenya kabajni keenya nuu deebi'a jechuudha. Kanaafiyyuu guyyaa jalqabaadhaaf yookiin immoo guyyaa 80ffaatti kiristinnaa kaatetti taanan irra deebitee kiristinnaa ka'uun hin barbaachisu. Garuu obboleettii keenya kanarraa maaltu eegama? Gaabbii galuun dirqama ta'a jechuudha. Kun cubbuudha. Cubbuu guddaa waan ta'eef gaabbii galtee cuuphaa qalbii jijjiirannaa yookiin immoo qeedar kan jedhamu jira. Abbooliin hin beeku waan ta'eef abboolii ishiitti yookiin immoo abbaa gaabbii ishiitti dhuftee waan akkanaa raawwadhee hin jira. Kana malees immoo cubbuu waan dhoksaatti hojjettee fi beektee hojjette baay'een jiraachuu danda'u. Isa hunda iddoo tokkotti qabdee abbaa gaabbii ishiitti himachuudhaan cubbuu kanarraa erga qulqulloofteen booddee cuuphaa qalbii jijjiirannaa qeedar kan jedhamu sana cuuphamuu danda'u irra jiraata jechuudha. Kiristinnaa hin kaane yoo ta'e immoo dursa kiristinnaa ka'uun dirqamadha jechuudha.
egaa waaqayyoon hunduma keenya nu haa eegu waaqayyoon nu faana haa ta'u dogoggora akka sanarraati akka of eegdan fedhii foonii yeroodhaaf daqiiqaa muraasaaf 10 fi 20 gammachuu nutti fakkaachuu danda'a booddee garuu nu gaabbisiisee kennaa keenya akka nuti dhabnu kabaja keenya akka nuti dhabnu ulfina keenya akka nuti dhabnu nu taasisa waan ta'eef iyyuu waan akkanarraati baqachuun barbaachisaadha addaamii fi waan kabajamanii namoonni jiraachaa turan sun mukuma xiqqoo isa balassana firee sana waan nyaataniif kabaja hanga sana ga'uu dhabanii mana waaqayyoo keessaa ba'anii qullaa isaanii ta'anii waaqayyo irraa addaan ba'anii waggaa 5,500 maal ta'anii garba daabiloos garboota daabiloos jedhamanii bitamaa turan cubbuun isaan hojjetan dhala dhalatti illee darabaa ture jechuudha hanga Kiristoos dhufee cubbuu sana hin balleessinetti jechuudha. Kanaafiyyuu cubbuun xiqqoon nuti hojjennu waaqayyoon uumaa keenya isa guddaaf ulfaataa hunda danda'u irraa addaan nu baasee cubbuun keenya ba'aa nuti ta'e jireenya keenya jeeqaa waan ta'eef kanaafuu cubbuu hojjechuu irraa of qusachuun barbaachisaadha jechuudha. Gaarii haa hojjennu gaarummaan immoo egaa gaarummaan nuti biyya lafaa irratti hojjennu gaaratti samii irratti mindaa ta'e nu kaffalama waan ta'eef kanaafuu sababa dhiyeessuun nama hin fayyisu waan ta'eef waan akkanarraatii baqachuun barbaachisaadha obboleettiin keenya egaa gaabbii galuudhaan cuuphaa qalbii jijjiirannaa cuuphamuun barbaachisaa ta'a jechuudha gara gaafii lammaffaatti darbin. Gaafii lammaffaan fannoo harkatti hidhachuun maal ibsa gaafii jedhudha. Namoonni baay'een harka isaan irratti fannoo hin hidhatu bifa moqoxoraatiin fakkeessaniis kaa'anii karaa adda addaatiin fannoo hin hidhatu jechuudha. Isa bichaa miti uffata isaan irratti naxalaa isaan irratti karaa adda addaatiin fannoo hin kaa'u. Kuni maalidhaa fi jaalala fannoo irraa kan ka'e namoonni waan fannoo jaalataniif fannoon fayyina keenyadha. Fannoon fayyisaa lubbuu keenyaati. Warri Yihuudootaa shaganuuti garuu itti amannaa. Warri itti amannes fannichaan ni fayyina. Fayyina irraas jedhee akkuma galata durboo maaramii keessatti dubbatu fannoon fayyina keenya waan ta'eef namoonni fannootti waan amananiif fannoon humna guddaa waan qabuuf meeshaa daabiloos ittiin injifannu ta'uusaa beekanii namoonni baay'een harka isaan irratti ni hidhatu jechuudha. Haa ta'u malee kun sirriidha jennee gaafa laallu egaa seerri mana amantaa keenya kan nu ajaju wangeellis kan nu ajaju fannoon kan ofirra kaawwannee isa duukaa bu'u akka qabnu nutti hima jechuudha. Kana jechuun egaa maal jedha wangeela Maatewos boqonnaa 16:24 irratti namni na duukaa bu'uu barbaadu yoo jiraate waa'ee ofiisaa dhiisee fannoo isaa ofirra kaawwatee na duukaa bu'u jedhee dubbata jechuudha. Kanaafi fannoo akka ofirra kaawwannu fannoo morma keenyatti hidhannee mallattoo eenyummaa keenyaa kiristaanummaa keenyaa akka ta'e kan ittiin ibsinuu fi jaalala fannoodhaaf qabnuu fi fayyina fannoon jireenya keenya keessatti inni agarsiisuu danda'u humna fannoo mul'isuudhaa fi fannoon immoo nurra jiraachuunsaa mallattoo eenyummaa kiristaanummaa keenyaa akka ta'e ibsuudhaaf fannoodhaan diina mo'achuudhaaf fannoo maal goonaa hin hidhanna jechuudha. Kanaafi akka mana amantaa keenyatti akkaataa kanaan morma keenyatti akka hidhannee deemnu manni amantaa keenya hin eeyyamti. Garuu harkatti hidhatanii deemuu kana hin balaaleffattu jechuudha. Maaliif qulqullummaadhaan eegnee itti fayyadamna taanaan yeroo hojii hojjennu yeroo waan adda addaa hojjennu fannoon sun akka inni hin xuroofne qulqullina isaa eegne itti fayyadamna taanaan fannoon humna keenya waan ta'eef iyyuu jireenya keenya keessatti fannoon garuu kabaja isaa eeguun barbaachisaadha. Yeroo harka keenyatti hidhannee deemnu fakkeenyaaf abbooliin gadaama keessa jiraatan dabalee hin hidhatu jechuudha. Isaan amma fakkeenyaaf hojiin isaanii inni guddaan kadhannaadha. Waaqa wajjiniin ooluudha. Waaqayyoon galateeffachuudha. Sabaaf waaqayyoon kadhachuudha. Biyyi lafaa akka eebbifamuuf kadhachuudha. Hojiin isaanii inni guddaan kana waan ta'eef karaa adda addaatiin hojii cubbuu keessa hin seenanii hojii biyya lafaa keessa seenanii fannoo sanaaf kabaja laatanii hin hidhatu jechuudha. Nutis kabaja laannee hin hidhanna yoo ta'e manni amantaa keenya kanarratti wanti ishiin daangeessite hin jiru jechuudha. Kanaafuu fannoon humna keenya ta'uusaa fi fannoon mallattoo eenyummaa keenyaa ta'uu agarsiisuuf jaalala fannoo irraa kan ka'e namoonni fannoo ni hidhatu jechuudha. Harka isaan irrattis isa kana malee waan adda biraa hin jiru jechuudha. Akka abboolliin keenya irraatii hubannetti. Tariitiin immoo hiika biraas qabaachuu danda'a. Manni amantaa keenya burqaa waraabamee hin dhumne waan ta'eef iyyuu abbooliin keenya immoo kan kanaan adda ta'es yoo jiraate karaa addaatiin nu barsiisuu danda'u waan ta'eef kanaaf isa kana fakkaata gara gaafii sadaffaatti darbina. Gaafii sadaffaan maal jedhaa namni mana amantaa keessa hin tajaajille gaa'ela isaa karaa mana qulqullummaa waaqayyoo gaggeeffachuu danda'a gaafii jedhudha. Tajaajila jechuun maal jechuudha jennee yoo ilaalle namni mana amantaa keessa tajaajilu maalidhaan tajaajila jennee yoo ilaalle Afurri tokkodha kennaan garuu gargar jedhee qulqulluun Phaawulos dubbatee jira. Inni kaan barsiisuudhaan, inni kaan nama araarsuudhaan, inni kaan qiddaasee qaddasuudhaan as qaddasiisuudhaan, sabala waraabuudhaan, mana qulqullummaa qulqulleessuudhaan, mana qulqullummaa sana xaraguudhaan, qulqulleessuudhaan, karaa adda addaatiin jechuudha. Asraat bakuraatii baasuudhaan, mana waaqayyoo ijaaruudhaan, akkasumas uwwaa
baasuudhaan hiyyeessota nyaachisuudhaan obaasuudhaan itti uffisuudhaan tajaajilli mana amantaa keessaa kana jedhamee lakkaawamee kan hin dhumnedha jechuudha. haa ta'u malee eegaatii afurichi kana hojjetu yookiin immoo kana jaallatu afurichi qulqulluun akka nuti hojii gaarii hojjennu kan nu kakaasu kan nu jajjabeessu afurichi tokkodha. Kennaan namootaa garuu gargar akkuma jedhe egaa tajaajila garaa garaatiin hojjechuun hin danda'ama mana waaqayyoo keessa. Eegaatii namni tokko immoo mana qulqullummaa keessa hin tajaajilu. Tajaajiloota hamma maqaa dhoofne fi kan biroo kana hin raawwatu yoo ta'e gaa'ela isaa karaa mana qulqullummaa waaqayyoo raawwachuu danda'a kan jedhudha. Namni tokko gaa'ela isaa karaa mana qulqullummaa waaqayyoo raawwachuudhaaf ulaagaaleen barbaachisan. Inni jalqabaa maa inni jennee yoo laalle namni sun cubbuurraa fagaachuu, gaabbii galuu, seera mana amantaa eeguu, seera mana amantaa eegeera yoo ta'e, amantii isaatti jabaatee hin dhaabbata yoo ta'e, gaabbii galeera yoo ta'e, fooniif dhiiga waaqayyoodhaan kan isa gahuu danda'u laphee qulqulluu fi amantaa qabataanan akka inni karaa mana amantaatiin gaa'ela isaan gaggeeffanne kan isa daangessu hin jiru jechuudha. Garuu gaabbii hin galle yoo ta'e namichi waa'ee mana amantaa hin beeku yoo ta'e, fooniif dhiigni waaqayyo jireenya bara baraa akka namaaf kennu hin amanne yoo ta'e, kanaafuu manni amantaa iddoo fayyinaa akka taate hin amanu yoo ta'e, qulqullootatti hin amanu, ergamootatti hin amanu, waaqayyotti hin amanu yoo ta'e, egaa gaa'ela isaa gaggeeffachuun ni ulfaata. Borus jireenyi isaa keessatti rakkoo uuma waan ta'eef iyyuu itti namanne waan ta'eef waan itti namanne sana fudhachuun hin barbaachisu jechuudha. Hin danda'amuuf jechuudha. Osoo gaabbii hin galle fooniif dhiiga waaqayyo fudhachuu waan hin danda'amneef. Kanaaf garuu namni kun tajaajilaa gaafa jiru namoonni baay'een barsiisuu qaddasuu suma kan qofatti waan laalaniif gaaffii kan akkaataa san irratti hundaa'anii gaafachuun malu. Kanaafuu namni kun waan danda'een karaa mana amantaa hojii mana qulqullummaa hojjetamuu danda'u hin hojjeta yoo ta'e, gaabbii galeera yoo ta'e, qulqullummaa qaba yoo ta'e, cubburraa fagaateera yoo ta'e, nama dubartii tokko murtaa'ee taa'u taanaan amalli isaa amala kiristaanummaa isarraa calaqqisa hin mul'ata hin raawwata taanaan akka inni gaabbii galee fooniif dhiiga isaa fudhatee gaa'ela isaa karaa mana qulqullummaadhaan hin raawwanneef wanti isa daangessu hin jiru jechuudha. Kanaafiyyuu wantoota kana guuteera taanaan karaa mana amantaatiin gaa'ela isaa gaggeeffachuu hin danda'a jechuudha. Gara gaaffii arfaffaatti darbina. Namni tokko gaa'ela diigee erga gaabbii galeetiin booddee karaa mana amantaatiin deebi'ee nama biraa wajjiniin gaa'ela isaa gaggeeffachuu danda'a gaaffii jedhudha jechuudha. Asirratti waan baay'ee hubachuu danda'utu nurra jiraate jechuudha. Namni kun maal ta'eera? Gaa'ela isaa diigeera. Garuu immoo gaabbii galee karaa mana amantaatiin deebi'ee gaa'ela isaa nama biraa wajjin gaggeeffachuu danda'a waan jedhuuf keessaa qaba jechuudha. Namni kun diigeera gaa'ela isaatiin addaan ba'eera. Maaliif diige gaa'ela isaa kan jedhu beekuun barbaachisaadha. Gaa'ela diiguun hin barbaachisu. Maal jedha macaafni qulqulluun nuti jireenya keenya keessatti gaa'ela akka nuti hin diigne, gaa'ela kabajnee akka nuti jiraannudha kan inni nu barsiisu. Namni kamuu gaa'ela diiguu hin qabu. Sababii tokko malee sababa uumee namni gaa'ela isaa diigu cubbamaadha. Kanaafuu macaafni qulqulluun kan inni nuun jedhu gaa'ela diiguun akka hin barbaachisne nutti hima jechuudha. Tokkoffaa Qorontoosii boqonnaa 7 lakkoofsa 27 irraa kaasnee gaafa dubbisnu qulqulluun Phaawulos ergaasaa kana yemmuu dubbatu akkas jedheera. Seera gaa'elaatiin haadha manaa keetti hidhamteetta yoo sitti hiikamuu hin barbaadin yookiin immoo diiguu hin barbaadin, niitii hin fuune yoos niitii fuudhuu hin barbaadin, haa ta'u iyyuu malee yoo fuutee cubbuu hojjechuu kee miti jedhee lafa kaa'a jechuudha. Dubartoonnis akkasuma jechuudha. Itti heerumteetti gaa'ela godhatteetti taanaan yoos gaa'ela kee diiguu hin barbaadin jedhee kaa'a. Gaa'ela kee diiguu hin barbaadin. Gaa'ela kee sababa uumte gaa'ela kee maal gochuu hin barbaadin jedhee kaa'a. Diiguu hin barbaadin. Dursa garuu hin fuune hin heerumne yoo ta'e akka kiyyaatti jiraachuu hin dandeessu. Erga heerumte immoo erga fuutee immoo gaa'ela kee maal godhuu hin barbaadin? Gaa'ela kee gonkumayyuu diiguu hin barbaadin jedha. Namni gaa'ela isaa diigee nama biraa wajjin gaa'ela raawwatu yookiis immoo haadha manaa isaa namni baasee maalidha jedha? Sagaagaleera, ishiinis sagaagalteetti jedha. Kanaafuu gaa'ela isaa namni diigee sagaagaleera jechuudha. Gaa'ela isaa namni addaanii kee ishees ta'e inni ta'e sagaagalummaa raawwachuu isaati. Asuma macaafuma kanarratti tokkoffaa Qorontoos boqonnaa 7 lakkoofsa 39 irratti haati manaa amma abbaan manaa ishee irra jirutti seera gaa'elaatiin hidhamtee jirti jedha. Abbaan manaas amma haati manaa isaa jirtutti seera gaa'elaatiin maal ta'ee jira? Hidhamee jira. Hidhamee jira jechuun egaati addaan bahuun hin danda'amu. Tokko ta'aniitu jiru jechuudha. Yoo haadha manaa isaatiin addaan bahe yookiin immoo gaa'ela isaa diige yookiin immoo gaa'ela ishii diigde maal ta'aniiru jarreen kun cubbamootadha, sagaagalaniiru jedhee macaafni qulqulluun lafa kaa'eetu jira jechuudha. Kanaafiyyuu gaa'ela keenya maal gochuu hin qabnu? Diiguu hin qabnu jechuudha. Diiguun akka nurra hin jirredha macaafni qulqulluun kan inni nutti dubbatu jechuudha. Namoonni baay'een garuu sababa baalaansii hin kaafneef jecha gaa'ela isaanii diiguu kan barbaadan mana waaqayyoo keessaa
bahanii qabeenya ilaaluudhaan isa qabeenya hin qabne dhiisanii isa qabeenya qabu barbaaduudhaaf jecha karaa adda addaatiin gaa'ela isaanii yeroo diigan yeroo itti waaqayyoon gaddisiisan yeroo baay'ee jireenya isaanii keessatti namoonni baay'een ni mul'atu. Kanaafuu gaa'ela diiguu akka hin qabne macaafni qulqulluun nutti hima jechuudha. Namni immoo gaa'ela isaa kanarra darbee diiguu immoo jira taanaan inni maal ta'eera sagaagaleera cubbuu hojjeteera jedhee macaafa qulqulluu keessatti nutti dubbatee jira waan ta'eef namni kamiyyuu maal ta'uu hin qabu gaa'ela isaa diiguun irra hin jiraatu jechuudha. Gaa'ela isaa kabajuu danda'utu irra jiraata jechuudha. Gaa'ela isaa kabajee yoo jiraate ni kabajama jechuudha. Gaa'ela isaadhaaf ulfina yoo laate ulfina argata jechuudha. Kanaafiyyuu jireenya keenya keessatti gaa'ela keenya diiguudhaaf sababa dhiyeessuun gaa'ela diiguudhaafis yaaduun cubbuu guddaadha jechuudha. Ijoollee Waaqayyoo. Kanaaf dhimmoota gaa'elaa irratti dhangaa lubbuu irratti namni tokko gaa'elatti seenuudhaan dursa maal beekuu qaba, maal inni hubachuu kan qabu kan jedhu kan kana fakkaatan achirratti dabarsineetu jirra waan ta'eef bal'inaatiin hordofaa isiniin jecha. Gama biraatiin immoo akkas nuun jedha macaafni qulqulluun gaa'illi hunduma biratti ulfina qabeessa haa ta'u. Ciisichi gaa'elaas hin xureeffaminii jedha. Gaa'elli ciisichaas hin xureeffamin yookiin immoo iddoon ciisichaas hin xureeffamin. Gaa'elli namoota hunduma biratti ulfina qabeessa haa ta'u. Ulfina qabeessadha. Namoota qulqulloonni ta'an erga qulqulloota kan ta'an abbooliin hedduun karaa gaa'elaa dhufan waan ta'eef gaa'elli qulqulluu haa ta'u. Iddoon ciisichaas hin xuraa'in. Waaqayyo warra halalee fi ijjituutti faraduudhaaf jira. Warra ijjan warra gaa'ela isaanii diiganitti warra gaa'ela isaanii diiganii sagaagalummaadhaan nama biraatti eerumuudhaaf yaadanitti waaqayyo faraduudhaaf jira. Warra ijjituu fi alaleetti maal gochuuf jira? Isaanitti faraduudhaaf jira waan ta'eef gaa'elli qulqulluudha. Gaa'ela waaqayyotu kenne, gaa'ela waaqayyotu eebbise. Sababii malee namni tokko gaa'ela isaa diiguun irra hin jiraatu, xureessuun irra hin jiraatu jedhee kaa'a waan ta'eef kanaafiyyuu gonkumayyuu gaa'ela diiguun hin danda'amu. Karaaleen ittiin gaa'elli diigaman keessaa immoo sadi lafa kaa'etu jira jechuudha macaafni qulqulluun. Inni tokko du'aatiin yoo abbaan manaa ishii jalaa du'e heerumuu hin dandeessi abbaa barbaaddeetti. Yoo haati manaa isaa jalaa duute abbaa barbaaddeetti immoo fuudhuu danda'a yookiin immoo dhiisee jiraachuu danda'a jedhee seera lafa kaa'etu jira. Lammaffaan immoo yoo lamaan isaanii keessaa tokko sagaagale jechuudha. Sagaagalummaa kanaan deebii jedhamee gorfamuu yoo dide gorfamee yoo deebi'uu dide isaan keessaa namni sagaagale sun yoo deebi'uu dide inni sagaagale sun karaa mana amantaan abbootii mana amantaa mariisisee fuudhuus heerumuus hin danda'a. Inni biraan immoo amantiidhaan gargar yoo ta'anidha jechuudha. Amantiidhaan gargar ta'an yoo jennu osoo beekuu nama amantaa isaatiin gargar ta'e faallaa ta'e fuudha yookiin itti heerumu osoo hin ta'in erga amananii erga walitti dhufanii gaa'ela raawwataniin booddee inni tokko hin barbaadu amantaa kana hin barbaadu itti amanuu hin barbaadu jedhee yoo didee gadhiisee ba'edha jechuudha yookiin gadhiistee baatedha. Kanaan ala namni gaa'ela isaa diigee gara biraa deemu yookiin immoo fuudhuudhaafis heerumuudhaafis yaalu isaan kun cubbuudha. Ani warra alalee fi warra ijjituutti faraduufan jira jedha waan ta'eef firdii kana jalaa bahuudhaaf gaa'ela ofii diiguun hin barbaachisu jechuudha. Isa kana fakkaata. Gara gaafii shanaffaatti darbinaa. Nuyi abbaa gaabbii hin arganne yookiin immoo hin qabnu yoo ta'e abbaa gaabbii nuuf ta'uu dandeessu jedhanii gaafii kana na gaafatanii jiru. Gaafiin kun anaaf dhiyaate jechuudha. Abbaa gaabbii ta'uudhaaf naman malu isinitti fakkaata gaafa na laaltanii. Kanaaf hundumtuu seera qaba, hundumtuu seera naa ta'u jedhee. Ani sadarkaa kanatti sadarkaa barsiisaadha jechuudha. Ani barsiisaadha malee luba miti. Aangoo lubummaa hin qabu jechuudha kan isin beekuu qabdan. Namoonni baay'ee yeroo baay'ee yemmuu dogoggoraan ni argina jechuudha. Gaabbii kan namaaf laachuu danda'u daaqoninis gaabbii siif laachuu hin danda'u. Barsiisanis gaabbii siif laachuu hin danda'u. Abbaa gaabbii kee siif ta'uu hin danda'u. Abbaa gaabbii kee kan siif ta'uu danda'u aangoo lubummaa warra qaban qofadha jechuudha. Wangeela Maatiyos boqonnaa 18 lakkoofsa 18 irratti kan isin lafarratti hiitan samii irratti hidhamaa ta'u kan isin lafarratti hiiktan immoo samii irratti maal haa ta'u hiikamaa haa ta'u jedhee biyya lafaarratti egaa hafuurota hamootaa cubbuu namoota irraa akka hidhan namoota immoo cubbuu jalaaf hafuura hamaa jalaati akka isaan hiikuu danda'an aangoo kana Phexrosiif kan kenne aangoo Phexros warra qaban aangoo lubummaa warra qaban malee abbaa gaabbii isiniif ta'uu hin danda'an nuufis ta'uu hin danda'an jechuudha. Kanaafiyyuu dogoggora keessa hin galinaa hubadhaatii deemaa ijoollee hubatootaa gamna ta'a. Namoonni baay'een barsiisaa ta'anii osoo jiran aangoo lubummaa osoo hin qabaatin aangoo kinatii osoo hin qabaatin gaabbiin siif ta'a jedhanii namoota baay'ee maal gochaa jiru abbaa gaabbii kee siif ta'a jedhanii cubbuu keenatti himadhu jedhanii cubbuu isaanii irraa fuudhanii namoota biraatti deemanii yemmuu odeessan. Kana qofa osoo hin ta'in abbaa gaabbii keetii waan ta'eef ana gargaaruun si barbaachisa jedhanii qarshii yennaa irraa fudhatan mul'achaa jiru.
Gama biraatiin immoo dhimma kana keessa galuudhaan egaa taaddisoo warri ta'an warri amantii keenya keessaati in haaromsina jedhanii soomuun hin barbaachisu, kadhachuun hin barbaachisu, durboo maaramiidhaaf galata galchuun kadhannaan hin barbaachisu jedhanii qiddaaseen nutti dheerateera jedhanii warri garaa isaanii jaalatanii soomuun hin barbaachisu jedhanii bahan uffata lubootaa uffatanii, uffata daaqonotaa uffatanii, uffata barsiisotaa uffatanii maqaa uffataatiin, maqaa daaqoniitiin, maqaa lubaa yookiin qeesitiin yeroo itti namoota karaarraa kaachisaa jiran waan ta'eefiyyuu addaan baafattanii ilaaluu danda'utu isinirra jiraata jechuudha. Kanaaf namni akka kiyyatti barsiisaa ta'e boru dhufee gaabbii galii abbaa gaabbiin siif sa'a siin jedha taanaan egaa inni kun sirrii akka hin taane beekuu danda'u sirra jiraata jechuudha. Ani si barsiisuu nan danda'a. Maaliif kan Waaqayyo natti kenne ani waan sin barsiisu siin qabu. Kan Waaqayyo nutti kenne kan ija keenya hin argine kan gurra keenya hin dhageenye dubbanna jedha miti duuka bu'uun nutis akkuma sanatti sagalee Waaqayyo isa baranne sana isa macaafa qulqulluurra jiru kana dabarsinee isinitti himna isin barsiisne nutis jireenya sanatti jiraanna malee aangoo lubummaa hin qabnu. Aangoo lubummaa barsiisotaaf hin laatamne garuu luba ta'uudhaaf isaanii kenname warri sadarkaa sanirra hin qaqqabne warri luba hin taane warri fannoo hin qabne gaabbii isiniif laachuu hin danda'an jechuudha. Kanaafiyyuu warroota akkasii irraa of qusadhaa. Lammaffaas immoo lubuma fakkaatanii luba ta'anii seera mana amantaa kan hin eegne, kan hin soomne, kan hin saganne, cubbuu keessan gaafa itti himattan maal kun rakkoo hin qabu jedhanii akka isin cubbuu irratti cubbuu dabaltan gara cubbuutti kan isin affeeran yoo jiraatan warreen akkasiirraas of eeggannoo guddaa gochuu danda'u isinirra jiraata. Lammaffaan immoo gaabbii si galchaa qarshii naa kaffali warra isiniin jedhan irraa of eeggadhaa. Gaabbiin qarshiidhaan hin laatamu. Kan tola fudhattan tola laadhaa jedhe Kiristoos. Kanaafiyyuu gaabbiin qarshiidhaan hin laatamu. Kanaafiyyuu kan isin tajaajilu lubas haa ta'u gaabbii gaafa isin galchu yoo fedhii keessaniin waan ofii keessanii fedhii keessaniin gochuufii barbaaddan fedhii keessaniin taasisuufii dandeessuun ala dirqamaan qarshii amma kanaa kaffale jedhee qarshii 5,000 10,000 kan isin irraa fuudhu jira taanan namoota akkasiinumaatiyyuu saaxiluu danda'utu isin irra jiraata jechuudha. Akka mana amantaa keenyatti yakkadha waan ta'eef. Kanaafiyyuu gaabbii kan isiniif laachuu danda'u barsiisotas miti, daaqonotas miti, luboota mana qulqullummaa Waaqayyoo karaa sirriif seeraan oolota isaanii eeguudhaaf dhugaa irratti hundaanii kan bobba'aniin ala namni adda biraa gaabbii isiniif laachuu hin danda'u waan ta'eef hin goyoomina. Ani barsiisaadha isiniin barsiisaa waa'ee gaabbii isinitti hima malee gaabbii isiniif kennuu hin danda'u. Ammana sagadi ammana tsoome jedhee isiniif laachuu hin danda'u. Aangoo kana hin qabu. Aangoon naaf laattame aangoo duuka bu'ummaa aangoo barsiisuuti waan ta'eefiyyuu namoonni akka kiyyaa gaabbii isiniif laachuu hin danda'anii kan isinii laachuu danda'u lubootadha. Kanaafuu isaanuma kanayyuu immoo addaan baasaati. Luboonni kun eenyu fa'i? Isaan kamtu sirriirra jira? Isaan kamtu doogumaa qannoonaaf tufiitii eegee gaabbii nuuf laata nu barsiisa gara jireenyaatti nu geessaa jira jettanii addaan baafachuu qoruu danda'utu isinirra jiraata waan ta'eefiyyuu kanaaf ani gaabbii isinii laachuu waan hin dandeenyeef akkaataa kanaan hubachuu danda'uun barbaachisaadha. Gaafii jaaffaan namni yeroo gaabbii galuu iccitii sana abbaa manaa yookiin immoo haati manaa beekuun dirqama moo abbaa gaabbii qofatu beekuu qaba gaafiin jedhu ka'ee jira jechuudha. Fakkeenyaaf haadha manaaf abbaa manaa ta'anii yoo jiraatan jechuudha. Cubbuu hojjechuun jira. Cubbuun egaa karaa baay'ee raawwatama. Nama arrabsuun, nama amachuun, hawwuun isaan kun hundi isaaniiyyuu cubbuu jedhamu. Kana keessaati wantoota cubbuu jedhaman keessaa namni tokko cubbuu gaafa raawwatu cubbuu sana fakkeenyaaf yeroo cubbuu raawwatu fakkeenyaaf haadha manaaf abbaa manaa ta'anii gaafa jiran abbaa manaaf haadha manaa gidduutti cubbuu abbaan manaa hojjete haati manaa beekuu dhiisuu dandeessi. Cubbuu haati manaa hojjete abbaan manaa beekuu dhiisuu danda'a, beekuus danda'a jechuudha yoo isaan biratti raawwatan. Haadha manaa biratti yoo namtichi cubbuu raawwate haati manaa cubbuu sana beekuu dandeessi. Abbaa manaa biratti immoo haati manaa cubbuu raawwate yoo ta'e cubbuu sana inni beekuu danda'a. Isaan ala garuu bakka abbaan manaa hin jirretti haati manaa cubbuu raawwate taanaan abbaan manaa beekuu hin danda'u. Haati manaas immoo bakka abbaan manaas immoo bakka haati manaa hin jirretti cubbuu raawwate yoo ta'e ishiin beekuu hin dandeessu. Kanaafiyyuu eenyutu beeka? Isaaf Waaqayyotu beeka jechuudha. Isheedhaafis Waaqayyotu beeka jechuudha. Kanaafiyyuu nuti Waaqayyoon nama dhokannee cubbuu raawwachuu dandeenya. Waaqayyo jalaa garuu wanti dhokatu hin jiru jechuudha. Qulqulluun Daawit maal jedheera? Osoon kochoo qabaadhee gara samiitti ol bahee ol balalee ati achi jirta. Otoon inni dhimma lafa gadi fagoo keessas gabbuu achi jirta. Dukkana keessas otoon dhokadhee achi jirta. Fuula kee fuulduraa garuu eessatti hin baqachuu danda'a jedhee dubbateetu jira jechuudha. Faaruu 139 lakkoofsa 7.
Sila kana ta'eef waaqayyo jalaan dhokatu kan nu jalaatti dhokatu jechuudha. Haa ta'u malee egaa abbaa fi haadha manaa ta'anii iddoo garaa garaatti osoo abbaan manaa hin beekin yookiin haati manaa hin beekin lamaan isaanii keessaa tokko gaafa cubbuu hojjetu yookiis immoo lamaan isaaniis cubbuu hojjechuu danda'u. Kanaaf abbaan gaabbii isaanii immoo tokkodha jechuudha. Dirqama abbaan gaabbii haadha manaa fi abbaa manaa tokko ta'uu qaba. Kanaafiyyuu cubbuu isaanii kana wal bira dhaabbataniitu abbaa gaabbii isaaniitti himatu moo dirqama abbaa gaabbii isaanii qofatu beekuu qaba kan jedhudha. Egaa gaabbii jechuun maal jechuudha? Yakka badii balleessaa hojjetanitti gaabbuu jechuudha. Yakka sanatti immoo gaabbuun waaqayyo irraa dhiifama nama argachiisa. Kan ammoo luba fuulduratti dhiyaatanii gaabbii yookiin cubbuu hojjetan sana isaanitti himatanii waaqayyo irraa dhiifama naaf kadhadhaa, gaabbii naa kennaanis immoo sagadee coomeen dhiifama waaqayyo irraa gaafadha jedhanii mataa ofirratti murteessudha jechuudha. Namni mataa ofirratti murteessu kun qulqullaa'uudhaaf yakka isaa duraan hojjetetti akka hin deebinee fi inni hojjete sun immoo akka irraa qulqullaa'uuf gara abbaa gaabbii isaa dhaqee cubbuu isaa kana itti himata jechuudha. Kanaaf akka seera mana amantaa keenyatti jarreen kuni qaaman tokkoyyuu haa ta'anii gaa'elli isaaniitiin karaa fooniif dhiiga waaqayyootiin tokko haa ta'aniyyuu malee cubbuu hojjetaniiru. Gargaritti cubbuu hojjechuu danda'u. Kanaaf namni dadhabaa waan ta'eefiyyuu fakkeenyaaf jarreen kun lamaan cubbuu isaanii kan osoo wal bira dhaabbatanii abbaa gaabbii isaaniitti himatanii namni dadhabaadha waan ta'eef waan ishiin dhoksitee hojjette sana inni gaafa dhaga'u iccitii kana gaafa beeku namni kun boruu deebi'ee ittiin waqqasuu danda'a. Namni dadhabaadha waan ta'eef foon namaa dadhabaa waan ta'eef kanaafiyyuu maal haa ta'u jedhan abbooliin keenya akka seera mana amantaatti tokkoyyuu haa ta'an malee kophaa kophaatti abbaa gaabbii isaaniitti cubbuu isaanii haa himatanii qannoonaa isaaniif kennames haa sagadan jedhee manni amantaa keenya murteessee kaa'eetu jira jechuudha. Kanaafuu akka seera mana amantaa keenyatti abbaan manaa fi haati manaa tokkoyyuu haa ta'an malee cubbuu isaanii gaafa hojjetan yakka gaafa hojjetan tokko miti jechuudha. Cubbuu gaafa hojjettu cubbuun ishee isatti hin dhaga'amu. Cubbuu gaafa hojjetu cubbuun hin hojjete immoo ishiitti hin dhaga'amu. Akkuma kana immoo cubbuu isaaniidhaafis immoo itti gaafatamummaan kanuma isaaniidha jechuudha. Sababa kanaafiyyuu cubbuu isaanii kana kophaa kophaatti abbaa gaabbii isaaniitti himatanii lamaan isaaniiyyuu garuu gaabbii galuun dirqama ta'a cubbuu hojjetanii jechuudha. Cubbuun isaanii sadarkaan cubbuutti hojjechuu isaaniis wal caaluu danda'a. Gaafa wal caalu immoo inni tokko cubbuun kiyyam xiqqoodha otoo wal bira dhaabbatanii himatanii ani cubbuun koo xiqqoodhaati cubbamtuudha jedhee namni dadhabaadha waan ta'eef gaaf tokko keessaa gaaf tokko seenaa jireenya isii kaasee jireenya isaanii gidduutti garaagarummaan akka hin uumamneef jecha abbooliin keenya kana murteessanii kophaa kophaa haa galan jedhanii kaa'aniitu jiru waan ta'eef abbaa gaabbii isaanii qofatti himachuu danda'utu isaan irra jiraata jechuudha. Gaafinnumaa yeroo biddeena nyaatnan maaliif dura biddeena duwwaa yookiin immoo biddeena waxiin hin tuqne namaaf kennama gaafiin jedhu keetu jira. Fakkeenyaaf nyaanni gaafa dhiyaate maaddiin gaafa dhiyaate abbooliin yoo jiraatan abbooliin kaanitu eebbisu jechuudha. Abbooliin erga eebbisaniitiin booddee eebba sanarraati eebba namootaaf qoodu jechuudha. Buraakee jedhama. Buraakee jedhama jechuudha. Buraakee jechuun yetabaarrakii yetaqaddase ማለት ነው. Waan eebbifame sana maaltu eebbifame biddeenicha eebbifamaa sana jechuudha. Ibistii eebbifama waa'een eebbifamaa sana jechuudha. Abbooliin maqaa waaqayyoo maqaa sillaasee irratti waamanii nyaata sana erga eebbisaniitiin booddee nyaata sanarraati maal godhu jalqaba isa eebbifamaa sanarraati namootaaf kutanii akka nyaataniittiin eebbifaman sugaa akka argatan taasisu jechuudha. Buraakee jedhama gaafa kennan maal jedhanii kennu nyaata sanarraati kutanii barakata la'aa wal manfas qidus jedhaniitu kennu jechuudha. Kanaaf eebba abbaa eebba ilmaa eebba hafuura qulqulluu jedhaniitu namootaaf kennu jechuudha. Namoonnis immoo eebbi abbaa ilmaa hafuura qulqulluu nuuf haa ta'u nurraa haa bulu jedhanii nyaata sana fudhatanii nyaatu jechuudha. Kanaaf nyaata eebbifamaa sana jechuudha. Akkuma gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos jalqaba irratti nyaata sana harka isaa ol bal'isee eebbisee duuka bu'oota isaa wangeela Maatewos boqonnaa 26 lakkoofsa 26 irratti jechuudha. Duuka bu'ootaa fi ibistii sana yookiin immoo deenicha kutee isaaniif kenne isaanis immoo walirraa fudhachaa nyaatan sana jechuudha. Tokkoffaan jaalala agarsiisuudhaaf jechuudha. Jaalala agarsiisuudhaaf. Jaalala agarsiisuu gaafa jennu abbaan keenya tokkicha eenyudha? Nama tokkicha dhaqee kan eebbisu nyaata sana. Namni tokkichi kan eebbise kun immoo maaddii tokkicha sanarraa fuudhee namoota hundumaaf laata yookiin immoo hundumaaf kenna jechuudha barakata sana. Kana jechuun nuti kiristaana waan taaneef kiristaanummaan keenya immoo karaa Kiristoosiin tokko taanedha. Abbaa tokkicha qabna. Innis immoo Iyyasuus Kiristoosidha. Nuti ijoollee abbaa tokkooti. Maaddii tokkorraa nyaanna. Maaddiin nuti irraa nyaannu kun immoo maaddii waaqayyooti. Eebbifamaadha jennee waaqayyoon tokko ta'uu keenya Kiristoosiin tokko ta'uu keenyaa fi eebba Kiristoos irraati fudhachuu keenya kan agarsiisu. Lammaffaan immoo fakkeenya fooniif dhiiga waaqayyooti jechuudha. Abbooliin keenya eebbisanii fooniif dhiiga waaqayyoo fudhatanii jireenya akka nuti ittiin argannuufis immoo namootaanis fooniif dhiiga waaqayyoo nuuf kennu. Maalirraa fudhanna? Waancaa tokko keessaati. Ibistii tokkorraa nyaanna jechuudha.
Kanaaf qulqulluun Phaawulos maal jedhee nuti ammam yosoo baay'anneeyyuu abbaa tokkicha qabna. Abbaa tokkichi sun immoo Iyesuus Kiristoosidha. Isaanis jireenya arganna akkuma jedhee kanaafiyyuu tokkummaa kiristaanotaa kan cimsuu fi tokkummaa keenya kan ibsu eebba Waaqayyo Sillaasee irraa ijoollee Sillaasee ta'uu keenya amantaadhaan wal jaalachuuf wajjin jiraachuu amma barbaanne yoo baay'anneeyyuu mootummaa Waaqayyo hunda keenya akka gahuu danda'u jechuudha. Kanaaf mootummaa Waaqayyotti hojii gaarii hojjennee hojii Sillaaseen nuuf eeyyame hunda hojjennee barakata sana hojjennee mootummaa isaa dhaaluu akka dandeenyu ibistii jireenyaa kana akkuma jaalalaan asitti wajjin nyaannu wajjin dhugnu kana jechuudha. Eebba bara baraa jireenya bara baraa kan ta'es immoo fooniif dhiiga Waaqayyo waayini tokkorraa bataskaana tokkorraa mana amantaa tokkorraa hirmaannee burqaa tokkorraa kan waraabame Yesuus Kiristoos irraa foonsaa fi dhiiga isaa fudhannee jireenya bara baraa akka argachuu dandeenyu. Ani akkuma isin jaaladhe isinis wal jaalladhaa jedhee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akkuma dubbatee turee fi Waaqayyo abbaan isaa immoo Waaqayyo tokkicha ilma isaa hanga kennuufitti akkasuma tola biyya lafaa jaalate kan isatti amanan jireenya bara baraa argataniif malee abadaniif miti jedhee wangeela Yohaannis boqonnaa 3:16 irratti akka dubbatee jiru jireenya bara baraa akka argannuuf tokko taaneerra. Mootummaa isaatti akka galluuf Kiristoosiin maal ta'an tokko taaneerra waan ta'eefiyyuu nuti ijoollee abbaa tokkooti. Eebba kanammoo abbaa tokkicha isa ta'e immoo abbaa ilmaa Hafuura qulqulluudhaan waaqummaadhaan jiraachisuudhaan uumuudhaan tokko kan ta'an Sillaaseerraa maaddii kana ni hirmaanna jennee amannee maaddii eebbaa sana fudhachuu keenya agarsiisa jechuudha. Kanarra darbee abbootiin keenya immoo egaa iccitiin mana amantaa keenya burqaadha waan ta'eef burqaa waraabamee dhumne waan ta'eef hiika biraas yoo qabaate karaa addaatiin nu barsiisuu danda'u waan ta'eef egaa kan hin beeku kan hin baradhe isa kana fakkaata jechuudha. Gaafiin keessan guyyaa har'aa isin gaafattan deebiinsaa isa kana fakkaata. Bakka isin hin galletti irra deebitanii gaafachuu dandeessu. Hiriyoota keessanis immoo akkuma keessan sagalee Waaqayyoo akka isaan baratanii jireenya bara baraatti dhufaniif immoo obboloota keessan hiriyoota keessaniif sheer gochuudhaan nama tokko gara amantaatti nama tokko lubbuu tokko oolchuun keessan egaa gatii guddaadha Waaqayyoon biratti. Wangeela Yohaannis boqonnaa 4 irra gaafa dubbistan gooftaan keenya Iyesuus Kiristoos dubartii Samaariyaa tokko barbaaduudhaaf guyyaa saafaa gara iddoo bishaan waraabamuutti deeme lubbuu dubartii kanaa booddee namoonni waa'ee waan jiraniif jireenya bara baraatti isaan waameera. Oolaa takkitti oolota 100 keessaa tokko gaafa baddus immoo oolaa 99 tulluu irratti dhiisee isa bade oolicha tokkicha sana barbaaduu deeme jedhee akkuma macaafa qulqulluu irratti dubbatee jiru. Egaa oolonni nu biraa badanii jiran obboloonni keenya nu biraa kufanii jiran amantaa isaanii sababa adda addaatiin jijjiiran beekumsa dhabuudhaan barachuu dhabuudhaan badanii jiran. Sabni koo barumsa dhabuudhaan badeera gatii saba kiyyaa immoo dhiiga saba kootii immoo isinirraan barbaada waan nuun jedhuuf kanaafiyyuu saba badee kanaaf itti gaafatamummaa jalaa bahuudhaaf nuti kun waan dhageenye waan baranne waan beeknu isinii dabarsinee jirra. Isin immoo isa kana isaaniif dabarsaati gara jireenyatti fidaa. Gaafii yoo qaban haa gaafatani waan isaaniif hin galle haa gaafatani haa baratani. Namni barate hin hubata amantaa isaa beeka waan ta'eef kanaafuu kutaa ittaanu qophii biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan tura. Waaqayyo isin haa eebbisu. Araarsummaan durboo maaramee eegumsi ergamootaa kadhannaan qulqullootaa hunduma keenya faanaa ta'u. Wasbaat ለእግዚአብሔር Thank you.